Hayyee ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni Soofuma Raap hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu jecha kun Soofuma Raapidha. Egaa har'as viidiyoo miidhagaa qabadhee isiniif dhiyaadheera dhaggeeffattoota kan koo. Viidiyoo kana keessatti kan ilaallu har'a akkamitti Facebook page banachuu dandeenya. Facebook page banachuudhaaf Facebook account isin gaafata yookaan Facebook profile account isa jennu Facebook isa dhuunfaa keessanii isin barbaachisa. Jalqaba Facebook page keessan banuun duratti kan isin barbaachisu Facebook account isin barbaachisa jechaadha. Facebook account warroonni banachuu hin beekne namni baay'een Facebook itti fayyadamtan waan ta'eef ni qabdu. Garuu warroonni hin beekne yoo kan jiraatan ta'e comment jalatti yaada keessan na barreessaa viidiyoo gabaabaa isiniif hojjedha. Har'a immoo kan ilaallu Facebook page akkamitti banachuu dandeenya. Dursamee faayidaa Facebook page isinitti haa himu. Facebook page wanni isin qarqaaru baay'eedha. Tokko qarshii irraa argachuudhaaf. Akkamitti warra hojjettaniif yeroo itti aanu viidiyoo akkamitti Facebook page irraa argachuu akka dandeessan isinitti hima. Kanaaf akkamitti argachuu akka dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Argachuudhaaf akkuma YouTube qarshii argachuudhaaf Facebook page keessan jalatti namni 10,000 jiraachuu qaba. Lammaffaa sa'aatii 30,000 ilaalamuu qaba. Viidiyoon isin gallakkiftan yookaan yeroon isin lakkiftanii viidiyoowwan adda addaa irra gallakkisuudhaan sa'aatii 30,000 ol yoo qabaattanii fi subscriber yookaan nama follow jedhama. Facebook idhaaf follow jedhama. Facebook page idhaaf yookaan account idhaaf immoo ad jedhama. Akkanumallee nama follow isin godhe 10,000 isin gaafata sa'aatii birrii isiniif hojjechuudhaaf akkanumallee sa'aatii hojii 30,000 jechuudha. Kan akkuma YouTube'ti. YouTube'nis sa'aatii qaba. Inni kunis seera ofii qaba. Kana yeroo biraa isin qabadheera. Faayidaan isa lammaffaadha. Maalidha? YouTube keessanii wal quunnamsiisuudhaan yeroo gabaabaa keessatti YouTube keessan guddifachuudhaaf fi sa'aatii gahaa irraa argachuudhaaf. Namoonni baay'een Itoophiyaa keessa jechuun nan danda'ama yeroo namni baay'een kan fayyadamu Facebook itti waan ta'eef Facebook page yoo qabaattanii kan YouTube keessa wajjin wal quunnamsiiftan ta'e Facebook keessan yoo wal quunname inni Facebook page keessan jalatti ilaalamuu fi inni YouTube keessan irratti ilaalamus qixa sa'aatii isinii laakkaa'ama. Hundumtuu YouTube keessan irratti isinii laakkaa'ama. Garuu Facebook page keessan jalatti viidiyoon keessan mul'ate akka namni ilaalu akka namni daawwatu gochuu dandeessan garuu sa'aatiin kan isinii laakkaa'u YouTube keessan irratti. Facebook page faayidaan lamaffaan isa kanadha. Faayidaan inni sadaffaa namoonni beekamtuu qabanii fi akkanumallee warroonni wanta adda addaa brand adda addaa qabanii fi wantoota adda addaa hojjetan asirratti maxxansuudhaan nama harkisuudhaaf hin qarqara. Fakkeenyaaf wanni kun akka gabiyyiitii maal jedhama akka bittaaf gurgurtaatti waan adda addaa asirratti beeksisuudhaan nama gara ofiitti harkisuun ni danda'ama jechaadha. Faayidaa baay'ee qaba Facebook page. Kanaaf yeroo biraatti har'a garuu akkamitti banuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa dhaggeeffattoota koo. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo itti aanu keessatti akkamitti Facebook page keessanii fi YouTube keessan wal quunnamsiisuudhaan sa'aatii gahaa akka irraa argattan isinitti hima. Waan isin ajaa'ibsiisu Facebook page kan koo irraa sa'aatiin an argadhee fi sa'aatiin YouTube kan koo irraa argadhe YouTube kan koo irratti yoo ilaalu analyze isaa jechuudha kan Facebook page irraa argadhe percentage 55dha. Inni achirraan argadhe immoo kan YouTube kan koo irraa argadhe 45dha. Dhibba keessaa 55 Facebook irraan argadhe jechaadha. View fi subscriber illee jechaadha. Kanaaf itti fayyadamaadha. Akka amma gara barnoota keenyaatti sun cihin dura. Warroonni chaanaalii barsiisaa ta'ee fi barnoota adda addaa keessatti argamu kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan fuulduratti mallattoo notification isinii dhufa. Isii al tokko qabuudhaan all irra yoo gootan yeroo hunda viidiyoowwan an gad lakkisu mallattoo meeseejiitiin akka isin ga'u gochuu ni dandeessanii. Akkanumallee viidiyoowwan baay'eetu as keessa jira. Hundi keessa iyyuu daawwachaa barnoota gahaa akka irraa argatan abdii qaba. Amma gara barnoota keenyaatti ajjeenu. Egaa jalqaba kan isin barbaachisu Facebook account isin barbaachisa. Facebook account banadhaadha. Warroonni Facebook account banatan haala kanaa Facebook warra qabdan jechaadha. Na qaba fakkeenyaaf kanaan dura kan gootan jalqaba Facebook kan keessan keessa Facebook account keessan keessa ni seentu sarara sadiitu jira. Sarara sadeen kana ni tuqxu. Dakana dhuftanii pages isa jedhu jira. Page bakka jirtu jira. Ishee ni tuqxu jechaadha. Egaa kanaan dura an page tokko ni qaba Soofuma Raapidha. Isa itti beekamtummaa qabudha. Isallee follow gochuun dagatinaa dhaggeeffattoota kan koo follow godhaadha. Isa kanadha page kan koo follow godhaadha. Itti fayyadamaadha. Yeroo baay'ee viidiyoowwan hunda asirratti lakkisaa jira. Hundi keessanii argachuu dandeessu. YouTube kan koo irraas Soofuma Raap kanarraallee follow yoo gootan ni argattan jechaadha karaa lamaan. Kanaafiyyuu asirratti maal gootu egaa akkana dhuftanii page okay ergettanii create isa jettu kana ni tuqxu. Erga create tuqxanii booda get started isa jedhu isin dhufa ishee okay jettan. Kanaan booda maal isin jedha what do you want to name this page? Page kana maqaan isaa maal ta'uu barbaaddaadha.
Kanaafiyyuu an fakkeenyaaf Soof Umar jechuu barbaade. Soof Umar appii waan qabuuf miidiyaa jedha. Peejii keessan maqaa itti kennu jechaadha. Kanaafiyyuu maqaa erga itti kennitanii keessatti booda dhaggeeffattoota gankuu next jettu. Sirriitti isteeppii isaanii hordofaadha. Asirratti kaataagoriidha. Kaataagorii kamiidha Feesbuukiin peejiin keessan kan bantani. Fakkeenyaaf namoonni kaameraa, footoo, reesturaantii jechuun mana nyaataa adda addaa warroonni qaban karaa ittiin beeksisanii biyyootii, kosmootiksii maal qaban, personal blog, raayitarii warra ta'an waan akkana kaataagorii 3 filadha isin jedha. 3 qofa isinii kenna, 3 inni filattu. Amma fakkeenyaaf 3 nu filadha isinitti argu. Jalqaba irratti ani viidiyoo kireetariidha waan ta'eef inni jalqabaa viidiyoo kireetariidha. Kan na gaafatu jechaadha. Viidiyoo kireetar geemii warra hojjetan akkasuma isinii dhufa jechaadha. Viidiyoo kireetar tokkoffaadha. Lammaffaa personal blog. Sadaffaa kan barbaadan itti kaameraan da footoo isin jedhu kana ni fayyadama. Kanaafiyyuu 3 cala na filachiisu 3 kana filadheera jechaadha. Isin kan barbaadan raayit guutanii filachuu dandeessan jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo erga geessitanii booda next jettu. Egaa asirratti warroonni weebsaayitii qabdan weebsaayitii keessan asirratti barreeffadhaa. Warroota weebsaayitii qabdaniif weebsaayitii keessan Facebook peejii keessanii wal quunnamsiiftanii qarshii gahaa akkanatti wantoonni sooshaal miidiyaa jedhamu kun qarshii irraa hojjeta yoo ta'e wal qabsiisaa deemu. Weebsaayitii keessan asirra yoo keessan namni as Facebook peejii keessan irra seene weebsaayitii keessan illee asirra argata waan ta'eef weebsaayitii warri qabdan weebsaayitiin qarshii baay'ee hojjeta. Akkuma YouTube maal kana qarshii hojjetanis weebsaayitii hin qabdan yoo ta'e I don't have a website isa jedhu kana sanduuqa kan raayit gootuudhaan next jettu. Egaa waa lamaadha asirratti kan add gootan add cover photo fi add profile picture dha. Profile picture keessan kan qopheessitan itti fayyadama. Gara galaariitti isin fudhata isin filadhaati itti fayyadamaadha. Fakkeenyaaf ani yeroodhaaf isin mul'isuudhaaf isa kana filadheera save jedha. Inni itti aanu immoo add cover photo isa jedhudha. Add cover photo keessan qopheeffadhaati saayizii isaatiin akkami qopheeffachuu akka dandeessan peejiidhaaf cover photo isa page Facebook page dhaaf isin qarqaaru akkami qopheeffachuu dandeessa yeroo biraa isin qabadhee dhufa garuu yeroodhaaf kan qopheeffadhu waan qabuuf isattan fayyadama isinis qopheeffadhaadha. Erga qopheeffatanii booda save jettan asirratti dhaggeeffattoota kan koo ani isa kana filadheera akkuma argaa jirtan haala nama ajaa'ibuutu profile picture kan gootii fi cover photo kan koo yookaan page kan kooti haala kanaan sirreesseera erga sirreessee geebbuuzee dan jedha. Argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo amma laala connect WhatsApp to Facebook jedha. Warroonni WhatsApp qabdan lakkoofsa WhatsApp keessanii asirra guutuudhaan bakka amma guutan biyya asitti filattu gara asaan kanatti asirratti lakkoofsa bilbila keessan filachuudhaan connect gochuu ni dandeessa. WhatsApp keessan Facebook kan keessan wajjinis jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo wal quunnamsiisuu waan hin barbaanneef bira naan darbaa jechaadha. Kanaafiyyuu next jedha ammas invite friends isa jedhu kana friendii Facebook keessan jala qabdan invite gara affeeruudhaan linkii kana affeeruudhaan namoota gara keessanitti affeeruudhaaf isin qarqara jechaadha. Connect WhatsApp inni isa duratti isin create post gochuudhaaf kan isin qarqarudha. Akkanumallee add button isa jedhu kana sirriitti na hordofaadha dhaggeeffattoota kan koo. Add button isa jedhu kana okay jedhaati. Add button kana waan adda addaa kaa'uu dandeessan akkuma book now waan adda addaatu jira messenger yeroo hundayyuu garuu isin gochuu kan qabdan flow isa jedhu kanaan maaliif YouTube irratti subscribe isa jedhudha kan dhufu asirratti demo Facebook page kana irratti demo flow namni akka flow godhee gara kee dhufuuf flow isa jedhu kana filadhuudha. Kanaaf filattee asirratti create isa jedhu kana okay get started isa jedhutu dabarra get started isa jedhu kana irratti keessa seenatanii asirratti about barreessaadha. Waa'ee page keessanii about asirratti name jira kun akkuma duratti isin jedhe Soof Umar media dha. Creatorii 3 na asirra na kaa'ee jira. Profile picture kan gootii fi cover photo kan gootii jireedha. Website adding hin qabu waan ta'eef description asirratti waa'ee page keessanii barreessaadha. Waan page keessan ibsu barreessaadha. Yeroo qabu erga geessitanii booda save jettanii waa'ee page keessan ibsu jechaadha. Description barreessaadha. Description akkamitti akka barreessamu warroonni YouTube hojjetan keessattuu ni beektu. Location barreessuu dandeessanii asirratti waan baay'eedha. Hawwaasni kanneen sittingiiwwan sirraa'u qabu yeroo biraa har'a kan isiniif qabadhee dhiyaadhe akkamitti Facebook page banachuu akka dandeessanidha. Wantoota kanneen yoo guutan guutumaan guututti banattanii jirtan jechaadha. Wantoota hafan immoo sittingiiwwan sirraa'u qabdan yeroo biraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a dhaggeeffattoota kan koo. Egaa akkuma margartan kana waan kana bannee jira kun Facebook page bannee jirra jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti garuu waan tokko namni search godhee akka argatuuf Soof Umar media isa jedhu kanatti username asirratti barreessadha. Dhaggeeffattoota kan koo yeroo baay'ee wanni kun barraa'uu qaba. Kana fakkeenya Soof Umar media kana namni barbaadu yoo barbaade akka asirratti slash jettanii Soof Umar jettanii
Media. Maqaan kun yoo kanaan dura itti fayyadamtan ta'e isiniin fudhatu dhaggeeffattoota kan ku amma argatanii isa kan amma fakkeenyaaf kanaan dura ani itti fayyadamee jira waan ta'eef hin fudhatu. Haarawaadha kan itti fayyadamu Sofumar Media jedheen barreessa jechaadha. Kanaan booda create isinii godha jechaadha. Kanaafiyyuu right godhee jira. Kanaaf duubatti deebi'aadha. Al tokko search godhaadha. Egaa akkuma argaa jirtan sirreessee jira jechaadha. Egaa flow namni asirratti flow isin godha jechaadha. Argaartanii flow isin godha jechaadha. Batanii flow isin godha seenaa. Ammaan booda akka barbaadanii invite nama gochuudhaan linkii isaallee nama biraatiif share gochuudhaan haala kanaan bantanii jirtanii jechaadha. Kanaaf har'a barnoota har'aa keessatti akkamitti Facebook page banamuu kan danda'u isinitti agarsiisee jira. Settingiiwwan hafan kan sirraa'uu qaban yeroo biraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Har'a page kana bannee fixnee jirra. Nama gara keessanitti invite gochuu qofaadha kan isin fayyadu isin qarqaaru jechaadha. Nama invite godhaadha yeroo hundayyuu nama gara gruppii kana invite gochuudhaan nama baay'isaadha. Namni erga invite gootanii nama baay'iftanii booda akkamitti yeroo biraa YouTube fi Facebook page keessan akka wal qunnamsiiftanii akkamitti wal qunnamsiiftanii irraa akka fayyadamtan isinitti agarsiisa. Facebook pagein YouTube chaanaalii keessan guddisuudhaaf gahee guddaa ni taphata waan ta'eef yeroo biraa YouTube keessanii fi Facebook page keessa wal qunnamsiisuudhaan hojii akkamitti akka hojjechuu dandeessan viidiyoo qabadhee isiniif dhiyaadha. Hammasitti nagaan naa turaa. Dhumarratti warroonni Sofumar Appiidhaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuun dagatinaadha. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Furaa bulaa.